Hir'ina yookaan hanqina dhiigaa kan jedhu mata duree qabadhee deebi'een jira. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan maqaan kee Dr. Abarraa Olaanii jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wal'aansa Dhibee Ijoolleef Daa'immaniiti. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib godhaatii maatii taatee waa'ee fayyaa waan hedduu irraa baradhaachuun barbaada. Hir'ina dhiigaa yookaan hanqina dhiigaa kan jedhu egaa yeroo hedduu dhageessanii beektu yookaan isinis mudatee beeka. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhutti akka addunyaatti namoota 4 keessaa namni tokko hir'ina dhiigaa qaba jedha. Baay'eedha jechuudha wanti kun. Nama 4 keessaa namni tokko hir'ina dhiigaa qaba. Daa'imman waggaa 5 gadii immoo daa'imman 2 keessaa daa'imni tokko hanqina dhiigaa qaba yookaan hanqina dhiigaa qabu. Hanqinni dhiigaa sababa hedduun dhufuu danda'a. Hanqinni dhiigaa ofiin mallattoodha malee dhibee miti. Wanti kana nutti fide jira jechuudha. Hanqinni dhiigaa wantoonni hedduudhaan dhufuu danda'a. Haa ta'u malee akka addunyaatti kan hanqina dhiigaa fiduudhaan hunda dursuun beekamu hanqina ayireniidha. Gara biyya keenyaatti immoo dhufnee akka biyyaatti ijoollee waggaa 5 gadii keessaa parsantaan 57 yookaan ijoollee 2 keessaa tokko ol hanqina dhiigaa qabu. Hanqina dhiigaa kun egaa salphaas ta'uu danda'a, baay'ee cimaas ta'uu danda'a. Haa ta'u malee hedduun isaanii mallattoo cimaa hin qabanii yookaan mallattoo cimaa qabaachuu baatan iyyuu mallattoon hanqina dhiigaa kun suuta dhufa waan ta'eef maatiin dafanii addan baasan waan ta'eef yaalan argatanii jiru jechuudha. Ijoollee 2 keessaa akka biyya keenyaatti ijoolleen tokkoo fi isaa ol hanqina dhiigaa qabu. Haa ta'u malee maatiin isa kana mallattoo isaan beekanii yookaan immoo suuta dhufe waan ta'eef mallattoon kun addan baasanii daa'imman isaaniis hanqina dhiigaa godhatanii itti fufu jechuudha. Gosoota dhiigaa 3 keessaa jechuunis dhiiga adii, dhiiga diimaa fi pilaatileetii kan jennu isaan kana 3 keessaa lakkoofsaan baay'ee olaanaa kan ta'e seelii dhiiga diimaadha. Ga'een isaa immoo oksijiinii sombarraa fuudhee qaamota keenya garaagaraa keessa geessee dhiiga seelota keenyaaf dhiyeessa. Dhiiga oksijiinii qabu jechuudha. Baay'inni seelii dhiiga diimaa yookaan qabiyyee seelii dhiiga diimaa kan ta'e heemogiloobiin kan jedhamu hanga umurii nama tokkoof barbaachisu gadi yoo ta'e hanqinni dhiigaa jira. Kun egaa garaagara umuriidhaa umuriitti daa'imman biratti fakkeenyaaf kan nama guddaarraa addadha. Wantoota garaagaraa seelii dhiiga diimaa oomishuuf gargaaran keessaa kanneen gurguddoon albuudota kanneen akka ayirenii fi vaayitaaminoota kanneen akka vaayitaamin B12 fi foolik asiididha. Haa ta'u malee kanneen kanaan ala wantoota hedduu jira. Isaan kun garuu isaan gurguddoodha. Ayirenii, vaayitaamin B12 fi fooletii. Mee dhibee hir'ina dhiigaa keessumaa daa'imman biratti maaltu fida kan jedhu ilaala. Dhibee hir'ina dhiigaa kan dhufuu danda'u sababa gurguddoo afuriinidha. Bakka afuritti qoonnee ilaalla gabaabsinee ilaaluuf. Kan jalqabaa haati yeroo ulfaa hir'ina dhiigaa kan qabdu yoo ta'e daa'imni ishee hir'ina dhiigaa godhata. Inni lammaffaan dhiiga gahaa ta'e oomishuu dhabuu. Sababa hedduun daa'imman qaamni isaanii dhiiga diimaa oomishuu dadhabuu danda'a. Qaama keenya keessaa kan dhiiga diimaa oomishu lafee keessatti kan argamtudha. Lafee gurguddoo keessatti. Haa ta'u malee sababa adda addaa dhiiga oomishuu dhaabuu dandeessi. Fakkeenyaaf sababa hanqina albuudota kanneen akka ayirenii fa'aa, hanqina inzaayimoota, vaayitaaminoota akka vaayitaamin B12, foolik asiidii fa'aa kan kana jedhaman sababa kaanserii adda addaa oomishuu dadhabuu dandeessi qaamni. Kanaafuu tokko haati yoo hir'ina dhiigaa qabaatte lammaffaa qaamni daa'imaa sababa adda addaa yoo oomishuu dadhabe. Sadaffaan umuriin seelota dhiiga diimaa yoo gabaabbate. Sababa adda addaan seeliin dhiiga diimaa kan ji'a 3 jiraachuu qabu yoo gabaabbate. Noormaalii seeliin dhiiga diimaa takka oomishnaan ji'a 3 hojjeteetu guyyoota 120 achi booda dulloomee qaama keessaa dhabamsiifama. Kan guyyaa 120 hojjechuu qabu yoo umuriin isaa gabaabbatee ji'a 1 ji'a 2tti dhabamsiifame hir'ina dhiigaa fidachuudha. Sababoota kanneen keessaa kanneen akka dhalootaan rakkoo dhufan qorichoota tokkoon kan dhufan yeroo qaamni daa'imaa ijoollummaatti umurii ji'a jalqabaatti kelloo ta'u akkasumas dhibeewwan fayyaa adda addaa fakkeenyaaf dhibee kan akka busaa fa'aa akkasumas ittisoon qaama keenyaa kan dhibee adda addaa duraa ittisuu malu nutti deebi'ee yeroo seelii dhiiga diimaa keenyaa caccabsu yookaan ajjeesu umuriin seelota dhiigaa diimaa kana akka gabaabbatu taasisuu danda'a. Kanaaf walumaa galatti umuriin seelota dhiigaa diimaa oomishaman akka gabaabbatan yoo ta'e hir'inni dhiigaa ni dhufa. Inni arfaffaan baay'inaan dhiiguudha. Dhiigni qaama keessaa dhabamsiifamuu baay'inaan dhiiganii
Sababa kanneen keessaa fakkeenyaaf daa'imni akkuma dhalateen handhuurri isaa sirriitti hin hidhamee hafee yoo dhiige hanqina dhiigaa fida. Yeroo dhanna qabatan yeroo kittaannaa yoo baay'ee dhiigan sababa hanqina vaayitaamin K yoo baay'ee dhiigan akkasumas sababa raammolee fi paarasaayitoota adda addaa kan marrummaan miidhan yoo qaamni isaanii dhiige. Ijoollee daa'imman waggaa tokkoo gadiif immoo aannan loonii guutummaatti kennuudhaan pirootiiniin aannan loonii keessa jiru marrummaan madeessee yoo isaan dhiigse hanqinni dhiigaa dhufuu danda'a. Yeroo dhiigan kana egaa yookaan dhiigni sun baay'ee ta'uu danda'a yoo funuunaan fakkeenyaaf ni agarra. Yoommoo sababa pirootiinii aannanii dhiigu ta'e immoo hangi dhiigaa sun xiqqoo waan ta'eef ijaan hin agarru sagaraa bobbaa isaanii keessatti haa ta'u malee suuta xiqqoo dhiiguudhaan hanqinni dhiigaa dhufuu danda'a jechuudha. Akka waliigalaatti daa'imni tokko yoo yeroo malee dhalate osoo jiiniin guutiin yoo dhalate yeroo malee dhalachuu nyaata madaalamaa kan mineraalotaa fi vaayitaaminoota dhiiga oomishuuf barbaachisan qaban nyaachuu dhabuu nyaata ga'aa osoo hin ta'in nyaata madaalamaa kan vaayitaamin B12, fooleetii fi ayireenii qaban nyaachuu dhabuu dhibeewwan akka busaa, paarasaayitoota hedduu, dhibee fayyaa yeroo dheeraa akka dhibee TB, dhibee HIV, qorichoota tokko tokko akkasumas ittisuun qaama keenya deebi'ee seelota dhiiga diimaa keenya yeroo miidhu qaamni keenya sababa adda addaan dhiiga diimaa oomishuu dadhabu yookaan yoo dhiigni qaama keenya keessaa ba'e hanqinni dhiigaa yookaan hir'inni dhiigaa nu mudata jechuudha. Daa'imman hedduun hanqina dhiigaa qabaatan iyyuu malee mallattoo hin qabanii yookaan immoo mallattoo isaan qaban sana suuta waan dhufuuf jijjiirama amalaatti fakkaatee dhiisuu danda'u. Maatiin amaluma daa'imaatu jijjiirama dhiisu malee hanqina dhiigaa shakkuu dhiisuu danda'u. Kanneen mallattoo qaban mallattoon isaanii fakkeenyaaf yeroo hedduu amala dhabuu irriteebil ta'u. Amala dhabuun tana jaannachuu fedhii nyaataa hin qaban. Callumadhanii nyaata didu jechuudha. Akkasumas wantoota hin nyaatamne nyaachuu barbaadu. Fakkeenyaaf biyyee lafaa fuudhanii nyaachuu barbaadu, cabbii nyaachuu barbaadu. Inni kun piikaa jedhama. Wantoota namni hin nyaanne dhalli namaa nyaachuu barbaadu. Akkasumas humna dhabu, dafanii dadhabu, mataa dhukkubbii matu, lafaan martoo qabaatu, gurra keessaa faaya isaanitti iyya. Ammaa rafuu yookaan naappii fudhachuu barbaadu. Sochii qaamaa hir'isu. Akkasumas yoo sirriitti ilaalle immoo rukunnaan onnee fi argamsuun isaaniillee ni ariifata. Walitti fufinsaan waa hordofuu dadhabu. Attenshiniin isaanii baay'ee gabaabbata. Yeroo baratanii sa'a dheeraa waan ta'e hordofuu dhaggeeffachuu hin nufu jechuudha. Kana egaa mallattoon kun amma yeroo hedduu namoonni dhibee hanqina dhiigaa jedhanii yaadan. Garuu warri kun mallattoo hanqina dhiigaadha jechuudha yeroo hedduu. Qaama isaanii irratti immoo fakkeenyaaf qolli ija isaanii adii ta'a. Qolli ija isaanii addaata. Barruun harka isaanii illee addaata. Qeensi isaanii addaata. Arrabni isaanii jiyoogiraafik taangii yookaan sarara ta'a. Yookaan immoo akkuma suura irratti argitan kana mallattoo akkasii agarsiisa jechuudha. Isaan kun mallattoo hanqina dhiigaati. Gara ittisootti yoo dhufne maatiin maal gochuu qabu akka daa'imman hanqina dhiigaa hin godhanneef kan jedhuuf kan jalqabaa daa'imni harma haadhaa akka hodhu yookaan akka argatu taasisu. Hedduminaan daa'imman isaanii aannan daakuu dhuguu yoo ta'e yookaan foormulaa milkii gurguramu kana dhuguu yoo ta'e qabiyyeen aannan sanaa albuudotaaf vaayitaaminoota dhiigaa oomishuuf gargaaran kanneen akka ayireenii, B12, fooletii qabaachuu isaa ilaalu. Hanga umuriin isaanii waggaa tokko ta'utti aannan loonii kennuufi dhiisuu. Waggaa tokko boodallee aannan loonii guyyaatti walakkaa liitiraa ol dhuguu dhiisuu hanga waggaa lamaatti. Hanga waggaa tokkootti aannan looniin gorfamu. Waggaa tokko hanga lamaatti immoo aannan loonii walakkaa liitirii bishaan xiqqootti daballee waliin danfisnee qabbaneessinee kennuufi. Kun akka pirootiiniin aannan keessa jiru marrummaan isaanii hin madeessine godhachuudha. Yoo bishaan xiqqootti daballee waliin danfisne. Daa'imman waggaa tokkoo gadi garuu aannan loonii pirootiinii hedduu waan qabuuf marrummaan isaanii madeesseetu suuta dhiigni akka bahu ta'a. Akkasumas aannan loonii kaalsheemii hedduu qaba. Kaalsheemiin sun immoo akka ayreeniin soorata biraa keessa jiru akka qaama ittiin fudhate ittisa jechuudha. Kanaaf daa'ima waggaa tokko gadiif aannan looniin gorfamu. Nyaata ayireenii gahaa qaban kanneen akka foon diimaa, dinnicha, timaatimii fi kan kana fakkaatan nyaachuu. Maloota ittiin busaa ittisan fayyadamuun daa'imni akka dhibee busaa hin godhanne gochuu. Daa'imman yeroo malee dhalatan waggaa jalqabaaf ayireenii fudhachuu isaanii sirriitti ilaalu. Daa'imman yeroo malee dhalatan ogeessi fayyaa ayireenii fa'aa kaalsheemii, vaayitaamin D akka bifa qorichaadhaan fudhatu ajaja jechuudha. Ijoolleen yeroo malee dhalate akkasumayyuu yoo hanqinni dhiigaa cimaan jiraate dhiigallee fudhachuu barbaachisuu danda'a. Akkasumas aannan re'ee qofa yeroo dheeraa dhugsiisuu dhiisuu daa'imman. Daa'imman umuriin isaanii waggaa 2 hanga waggaa 5 gidduu jiran immoo waggaatti
yeroo lama garaagarummaa ji'a ja'aadhaan qoricha albendaazool jedhamu akka fudhatan taasisuu. Kun paarasaayitoota adda addaa garaa isaanii keessaa dhabamsiiseetu akka isaan hanqina dhiigaan godhan ittisa. Haadholiin akkasumas walirraa fageessuun da'uu. Haati tokko takkaa deessee deebitee ulfaa'uuf yoo xiqqaate ji'a 18 waggaaf ji'a 6 turuu. Akkasumas hordoffii gochuu yeroo ulfaa hordoffii gochuun wantoota dhiiga oomishuuf gargaaran kanneen akka ayireenii fa'aa akka isaan fudhatan kennamaaf haadholii hundaaf jechuudha. Dhumarratti immoo daa'immanis dabalatee namni kamuu soorata ayireenii qabu nyaachuu. Fakkeenyaaf foon diimaa, kuduraalee, baala magariisaa, ocholoonii kan kana fakkaatan ayireenii waan qabaniif nyaachuu. Akkasumas shaayii fi buna akka nyaanneen dhuguu dhiisuu. Yeroo hedduu nyaata nyaannee shaayii yookaan buna dhugna. Sababni isaas wantoonni kun taanis endee pooliifeenols kan jedhaman akka ayireenii nyaataa nuti nyaanne keessa jiru qaamatti hin fudhatamne kan ittisan of keessaa qabu waan ta'eef akka nyaanne shaayii yookaan buna yoo dhugne ayireenii soorata keessa jiru qaamatti akka hin fudhatamne ittisa jechuudha. Kanaaf nyaatarraa yoo xiqqaate sa'a tokko fageessuu qabna. Osoo nyaatiin sa'a tokko dura yookaan erga nyaanne sa'a tokko booda shaayii fi buna kan dhuguu qabna. Kana malees aannanii fi bu'aan aannanii kanneen akka itittuu fa'aa jechuudha. Kaalsheemii hedduu of keessaa qabu waan ta'eef kaalsheemiin aannan keessa jiru immoo soorata biraa nyaannee yoo irratti aannan dhugne akka ayireeniin soorata sana keessa jiru qaamatti hin fudhatamne ta'a waan ta'eef akka nyaanne aannanis dhuguu dhiisuudhaan sa'a maksasii yookaan sa'a snaakii jedhamutti aannan dhuguu. Akkasumas immoo kan gaarii ta'an jiru akka nyaanne nyaata ayireenii qabu erga nyaanne kanneen vaayitaamin C qaban nyaachuu. Vaayitaamin C akka qaamni keenya ayireenii nyaata keessa jiru ofitti fudhatu taasisa. Fakkeenyaaf akka nyaanne timaatimii, burtukaana, paappaayyaa, loomii, birookolii kan kana fakkaatu nyaachuun nyaata sana keessa ayireenii jiru akka qaamatti fudhatu taasisa jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Turtii gaarii.